Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota Buzeetu akkam jirtu? Nagaa keessanii galata Waaqayyoo ani nagaadha. Waaqayyo na gargaaree kinoo gaafan biyya galuu kuni turtii xiyyaara keessaati. Egaa akkamitti akkan galee yoom akkan galee isin beeksisuu turuu dhiisuu koof dhiifama. Haala konnekshinii biyya keenyaatu na rakkise jechuudha. Anis galee maatii faana haala tokko tokkoon biizii ta'urraan kan ka'e isin jalaatii bade. Baay'ee akka yaadamtan immoo hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasuma immoo yeroo ani viidiyoo gadi hin dhiisinis chaanala koo hordofaa na jajjabeessaa laayik sheer gochaa kan turtan galatoomaa jecha. Arras viidiyoo gaafan galu xiyyaara keessatti waraabame kana laalaati. Laayik sheer koomentii akka gootan kabajaan isinan gaafadha. Egaa akkuma gaafan galullee viidiyoo isin hojjedhee ture. Waaqayyo na gargaaree nagaadhaanan karaa nagaa biyya nagaa mana nagaa maatii nagaatti galee Waaqayyo isa kana gochuu jaallateef galanni haa ta'u. Akkasuma immoo warri galuudhaaf karaarra jirtan guyyaan kun sinaa dhaqqabu jabaadhaa uma bira geessu. Yeroo isaa eegee wanti Waaqayyoon goone hin jiru. Namni obsee guyyaa Waaqaa eege immoo waan hundumaa bira ga'an isiniin jedha. Egaa akka kanatti xiyyaara keessatti baay'inaan Itoophiyaarraa Araboota baay'atee ture gaafa nani galu. Itoophiyaatti bu'anii biyyoota garaagaraa kan deeman faana deemne. Akkasuma xiyyaarri ittiin galles baay'ee guddaa ture. Yaa akkuma beektan Beeruut halkanidha sa'aatii 9 kan bararu. Adeemsi inni fudhatu immoo sa'aatii 5dha. Halkan keessaa sa'aatii akka Itoophiyaatti halkan keessaa sa'aatii 9 kaane nuti warri Itoophiyaatti buunu ganama sa'aatii 2 achi geenye. Warra Itoophiyaatti bu'anii immoo biyya biraa bararaniif karaa gaarii ture jedhee abdiin qabaa. Nuyiif kinoo akka kanatti karaa gaarii ture. Gaafa qilleensi biyyaa nutti bubbisuu isaa baruu laala akkatti kolfinee gagammannu. Baay'ee namatti tola dhugaa. Waan hedduu keessa darbanii waggaaf ji'aa haala hundumaa lakkaa'anii gara biyyaa ofiitti deebi'uun akkam akka nama gammachiisu beektu. Kun immoo yeroo jedhamti Itoophiyaa gara lafaatti gadi dhiyaannu manoonni mul'ata jechuudha. Xiyyaara keessa taa'ee waan waraabee fi bal'inaan illee yoo arguudhaa baattan amma tokkoon argitu jedhee abdiin qaba. Egaa gamoodhuma tamma kana xixiqqaata gaafa qilleensa irra gadi waraabanii. Warri carraa maskootii irra taa'uu argattan kana caala waraabuu dandeessu gaafa galtan. Baay'eedhuma carraa gara maskootii irraa waan arganne gidduun jira. Hiixadheetuma amma kana waraabee jechuudha. Hangam akka nama gammachiisu dhugaa Waaqayyo. Egaa gammachuun haa dhaqqabe kun immoo hunduma keessanuu hin dhaqqabaa. Haayizoo isinitti hin dhaga'amin jechuun barbaada. Kana booda yoo Waaqayyo na gargaaree jireenya biyya keessaa keessatti yeroo argachuudhaaf bilisummaan jira. Haala intarneetii sirreeffadhee isin gidduutti nan deebi'aa infoormeeshinii biyyaas nan dhaqqabsiisa. Akkasuma sagantaa garaagaraa waraabee gadi hin dhiisa. Akka addaatti immoo torbee dhufu qophii addaa wayiin qabaa. Isarratti qophaa'aa na eegaa. Viidiyicha laayik sheer koomentii gochuudhaani. Anaaf qophii addaati jechuudha. Isinis akkanaaf gammaddan immoo abdiin qabaa. Achumaan immoo ji'a tokko maalitti akkam biizii ta'ellee hubattuun isiniin jedha. Sirriitti na eegaa. Amma guyyichaatti immoo turtiin keessanii eegumsa Waaqayyoo keessa haa ta'u. Waaqayyo nama torbee dhufuu nu haa taasisu. Gammachuun gos gammachuu keessan akka ta'e nan amana. Sirriitti qophaa'aa na eegaan isiniin jedha. Akkasuma immoo asii warri hirmaattuu guyyaa cidha kiyyaa ta'uu barbaaddanii torbee dhufu keessaa qophii cidhaan qabaa. Koottaa irratti argamaa jedhee isin affeereera hordoftoota kiyya. Amma torbee dhufu qophichaa wal agarruutti ayyaana Waaqa keessanaaf tura. Eebbifamaa laayik sheer gochuu